Harka fuunee ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota dhiyoo fi warroonni musliimaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Barumsi keenya addaan cite har'a walitti deebinee jirra. Har'a erga tekinoolooji bal'atee jedhee foon nambar irratti namni si hordofuu danda'ee jira. Namni lakkoobsa kee qofa qabaachuun haakisi godhaa jira. Ati garuu dalagaa qabda. Ati waan kanarraa quba hin qabdu. Kanaafuu erga tekinoolooji bal'ate aappilee garaagaraan dhiifamee jawaala kee guutuu sirreeffachuudhaaf seetingii keessatti sirreeffattaa. Namoota haakisi godhaniif nama haaki godhuudhaaf foon nambar kanarratti sirreeffattaa. Akka durii miti hafee jira. Egaan kabajamtoota hordoftoota Riyooshaa fi barumsi kiyya har'aa gabaabduudha akka warra TikTok irratti hin dhaabbanne jedheen ariitiin isin agarsiisaa jira. Kanaafuu warri dhiyeenya gama YouTube channel kiyyaa dhuftan baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Kan dhufuuf yaada qabdan YouTube channel kiyya kan barumsaati subscribe godhaa. Asirratti Oromoodhaaf gaafii hin qabaa. Kaleessa waggaa YouTube kiyya jala seenuu namni subscribe na godhe xiqqoodha. Haa ta'u malee lammiileen Oromoo xiqqoodha. Sababa biraa Araba kanaa fi maarree kanatti subscribe na godhan malee Oromoon xiqqoodha. Kanarratti aaran qaba. Kanaafuu obboleewwan kiyya barumsa natsaa firii isinii barsiisaarra waan ta'e jennaan gara YouTube channel kiyyaa profaayilii TikTok gattuquudha. YouTube channel kiyya subscribe godhaa gama TikTok irratti deebi'aa barumsa keessan baradhaa. Kanaafuu gara hedduun isin hordofamaa jira. Angaruu foon nambar kanarratti raqama hedduun isin agarsiisa ture. Kanaafuu akka warra TikTok irratti dhaabbanneef jecha barumsa xiqqoon isin agarsiisa. Har'a waan tokko itti qofan isin agarsiisa. Egaan kabajamtoota hordoftoota kiyya gara barumsaatti isin dabarsa akka warra TikTok irratti dhaabbanne jecha like commentiidhaan nu jajjabeessaa isinitti immoo hin barbaachisu isin jecha nafaana bu'aa. Egaa kabajamtoota hordoftoota Riyooshaa fi yoon isinitti dheeresse bakka 4-5 isin agarsiisa ture sila warra TikTok irratti waan dhaabbatuuf jecha ariitiin barumsa kiyya isin agarsiisuun dirqama natti ta'e. Kanaafuu profaayilii YouTube TikTok gattuquudhaan gama YouTube channel kiyya deemaa subscribe godhaa. Asirratti isin hubachuu qabdanu bilbila keessan namni isin hordofaaraaf hin hordofne baruudhaaf kokkobee tuqxanii booda masalaalii tuqaati 67 tuqaa masalaalii tuqaa booda itti dawwalaa. Asirratti hundi isaa yuunot for gatii isiniin jedhe jennaan afwan obboleewwan kiyyaa. Asirratti not fordi kan erga isinii baase jennaan asirratti namni isin hordofaa hin jiru. Haa ta'u malee garuu kana qofa osoo hin taane TikTok irratti daqiiqaa 3 ol hammalamuu waan hin dandeenyeefan barumsa kiyya gabaabse. Egaan kabajamtoota hordoftoota Riyooshaa fi guyyaa borii irratti yoo rabbiin achiin nu gahee jedhe barumsa dheeraa isaa akkaataa isin nama hordoftanuuf namni isin hordofe ofirraa cuftanu gama YouTube jalatti isin hin maxxansa. Warri TikTok kabajaa keessanii jedheetan viidiyoo har'a gabaabse ariitiin isin barsiisuu kiyya. Egaa warri TikTok jechaan ariitiin isin barsiise. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Subscribe godhaa YouTube kiyya deemaatii har'aan tana. Har'a yoo xiqqaate namni kumni tokko gochuu qaba. Profaayilii gattuquudhaan gama sana deemaa isiniin jecha haga walitti deebinutti nagaan nu tura.